Harka fuune kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11 kun qophii sona guyyaati. Qophii sona guyyaa keenya hardhaatiin waa'ee walqixxummaa amantii mari'achuudhaaf keessummoota lama isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Magaalaa Diisii irraa Luba Saamu'eel, as Minisootaa irraa Sheek Abdurrahiim Dooyyoo qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Oromiyaa 11 baga nagaan nu eeddanii yeroo jalqabaatiif miidiyaa keessanitti dhiyaachuu keenya kootiigaa hojii keessan Waaqayyo isiniif haa eebbisu. Amiin galatooma. Akkuma isaan jedhan anis yeroo duraatiif miidiyaa kanarratti Oromiyaa 11 irratti argamuu kennaaf galatooma isiniin jenna. Keessattuu dhimma agartee amma yeroo amma jiruu kanarratti nu waamtanii akka agartee hayyoota amantiitti nu wajjin mari'achuu keessaniif galatooma isiniin jedha. Galatooma isinis maqaa daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11tiin meegama gaafii kennaatti haa deebinuti walqixxummaa amantii jechuun isiniif maal jechuudha Luba Saamu'eel? Tole egaa walqixxummaan amantii yookaan religious equality jedhu amantoota hundumaa bifa wal fakkaataadhaan ilaaluudhaa fi bifa wal fakkaataadhaan treatii gochuu jedhama. Ilaaluu duwwaatu hin ta'in waan jarri barbaadanullee bifa wal fakkaataadhaan kabaja wal fakkaataadhaan mirga wal fakkaataadhaan hundumtuu akka amantaa isaanii gaggeessanu gochuu jechuudha. Sheek Abdurrahiim waan dabaltan qabdu? Gabaabdumattiin bismillahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin assalatu wassalamu ala rasuulillah sallallahu alaihi wasallam. Wanni gartee walqixxummaa yookiin agartee amantii wanni jedhu kuni maaliifuu bifa siyaasaatiin kalaalamu jecha wanni kun. Bifa siyaasaatiin namni tokko amantii muslimaa ta'ee hawaasni inni bulchu takkaa'u hawaasni inni hoogganu hawaasa amantii garaagaraa qabu ta'utu mul'ata. Biyya kamara keessa jira wanni kun biyya takka osoo hin taane yookiin namni sun nama amantii kiristaanaa hordofu ta'ee hawaasni inni bulchu hawaasa amantii garaagaraa walitti qabatu ta'uu mala. Hawaasni guutuun guututti biyyi islaam ta'e yookiin biyyi guutuun guututti kiristaanuma jedhan duniyaa tanarraa yoo jiraatte illee xiqqoo biyyoota laakkamtuu taate amantiin dhibbarraa dhibbatti muslim dhibbarraa dhibba kiristaana jedhanii kalaalamu yoo jiraate biyya xiqqoo. Kana keessatti walqixxummaa amantii jechuun namoota agartee bulchu kana namni bulchu kun ija takkaan ija walqixxummaatiin mirga isaan qabanii fi responsibility isaan qabanillee qixa irraa ka eegamu yookiin qixa irraa ka agartee argatan jechu malee walqixxummaa amantii jechuun baalaansii miizaan isaa kan itti ilaalamuun akkana jechuutti nutti mul'ata. Barakallahu fiik. Sheek Abdurrahiim galatooma. Mee gara gaafii lammaffaatti haa deebi'u. Walqixxummaan amantii maaliif barbaachisa jettanii yaaddu isin Luba Saamu'eel? Egaa walqixxummaan amantii keessumaa biyya seeraan bulu seera qabu seeraan bulu keessatti isa tokko ofitti qabanii isa tokko achi ofirraa dhiibuun hin jiru. Pirinsipiliidhuma isaatiiyyuu mirga namummaa keessumaa namni hundumtuu walqixa ala jennu walqixxummaa sana keessatti immoo amantii barbaade abbaan akka barbaadeen dhuunfaa isaatti isa ta'u waloodhaanis walitti dhufee gaggeeffachuun mirga isaati. Ala kana amantiin immoo akkuma abbaan barbaade sanatti akkuma abbaan itti amane sanatti deema. Inamanullee yoo jedhe namichi inamanu jedhe sunillee waan inamanu jechuu isaa sunillee dhiibbaan adda addaa irratti ga'uu gadi qabamee ilaalamuun mirgi isaa sarbamuun karaa amantaa isaa kanaan kan ka'e deemuu hin qabu. Karaa biraatiin immoo amantoolii jiran musliimaa kiristaanaas haa ta'u waaqeffataas haa ta'u amantiin adda addaa biyya keessa immoo akkuma jirutti jechuudha walqixatti hundumaa ilaalanii hundumtuu seerri ba'u kan amantaa ilaalchisee amantaa isa tokkoof adda godhee amantaa isa tokkoof immoo haala addaatiin tiriitii yoo waan godhu ta'e isa keessa walaantummaaf walqixxummaan seeraa sun hin jiraatu. Maaliif religious orgaaniin yookaan immoo institutioniin amantoota hundumtuu legal personality qabu yookaan akka seeraatti seera fuulduratti hundumtuu akka namaatti ilaalamu. Kanaafuu isa namni hundumtuu seera gidduu seera fuulduratti walqixaasa jedhu sana bu'uura seeraa sana cabsa jechuudha. Laalcha seeraa sana cabsaa jechuudha. Ala sana mirgi koo cabeeraa mirgi koo sirreetti hin eegamne inni jedhu mirga isaa sana eegsifachuudhaaf
waan irratti naafe jedhu sana eegsifachuuf ala deemu uumama keessatti yookaan biyya keessatti yookaan namoota hojiin jiraatan keessatti walitti bu'iinsi uumamaa jechuudha. Mirga isaa sana eegsifachuuf ala deemu inni tokko immoo inni biyya bulchu sun immoo isa ofitti qabee sanaan waan gaarii taasisee isa sana ofirraa dhiibee ala jedhu walitti bu'iinsi dhufu sun biyyaafillee misoomaafillee dinagdeedhaafillee nageenyaafillee balaa guddaa ta'uu danda'a jechuudha. Kana biyya keenya duwwaa miti biyyi guddatanii biyyoonni guddatan hundumtu rakkoon akkanaa duraan jira quunnamee haalattiin yeroo yeroodhaan hiikkachaa deemanii haala baay'ee jira. So kanaaf walqixxummaan kun kan barbaachisu keessumatti uummanni mootummaan biyya bulchuu yeroo jalqabaatiin seekulaariizim inni jedhanu amantaa fi mootummaa addaan baasanii ilaaluu addaan baasanii kaa'u isa keessatti immoo amantoonni bakka jiranutti jechuudha amantoonni hundumtuu ija walqixaan ilaalamu isa kanaan immoo jarrillee amantii sana keessatti inni tokko kan biyya ijaaru inni tokko kan biyya diigu tun ta'in hundumtuu siitizinii biyya sanaati jedhamee ilaalamee hundumtuu waan gaarii hojjeta hundumtuu misooma biyyaa nageenya biyyaatiif isin dhaabbata uummata isaatiif waan nagaa dhaabbata jedhamee presumption yookaan yaadamuu qaba isa keessatti kan haala addaatiin presumptionii sana yookaan waan eegamu waan nagaa buusa jedhame waan hojjeta jedhame sana ala yoo ba'ee dhuunfaa isaatti itti gaafatama jechuudha akka institutionitti tun ta'in akka dhuunfaatti jechuudha akka institutionitti immoo waan biyyarra balaa buusullee yoo ta'e amantaa sana restrict gochuu danda'ama jechuudha ayyata taa'e sanaan alatti deeme jedhamee restrict gochuun hin danda'ama nageenya biyyaatiif jechuudha garuu kanaan alatti seera adda baasanii fakkeenyaaf amantaa musliimaa tiriitii baay'isee kan godhu baasanii kan kiristinnaa kan dhiibu yookaan waaqeffataa kan dhiibu yookaan amantaa isa kaan kan dhiibu yoo akkanaan kaasanii kun sirrii miti kan ortodoksii ofitti qabdee isa kan musliimaachi ofirraa dhiibaa yoo deemte kun sirrii miti. Katii kanaatiif hundumtuu walqixatti ilaaltee uummanni achi keessa jiru biyya kootii asittiin jiraadhaa seerri hundumaa hunda keenya tiriitii nu godhaa mirga kootii jedhee mirga isaa sana ala eegsifatu kompiteeshinii nagaa ta'e wal dorgommii nagaa ta'e kan misooma qabu kan fayyaa qabu kan uummata fooyyessuu danda'u biyya guddisuu danda'u achi keessatti uumamuu danda'a. Sheekh Abdurrahiim waan dabaltee yoo qabaatan. Dhugatti wanni irratti dabalu baay'ee kanarratti waan jiru natti fakkaatu maaliif jennaan hedduu ibsanii jiranii yeroo kenneef fayyadamuu fi garuma itti aanutti yoo dabalanii irra gaarii jeellaa. Sheekh Abdurrahiim loogiiwwan sababa amantaatiin namarra gahan maal fa'a? Loogiin akkama jedhu fakkeenya loogii jechuun ati amma luba Samu'eel jedhan kanaa wal fakkaata dubbiin kun. Fakkeenyaaf namni gartee amantii takka ol qabee amantii takka jajee amantii takka waan silaa isii barbaachisu godhee fi takka yoo achi qabe loogii amantii godhe jecha namichi kun agartee abbaan bulchu kun abbaa fedhes yaa ta'u gisee agartee amantiin tokko ija mootummaatitti ilaalamu biyya ijaarutti ilaalamu amantiin tokko immoo ka biyya diigu ka faayidaan qabnetti itti ilaalamu loogii amantii jechuun kana eegasii hoo namoonni amantii isaa kabajaniif mirga guutuu argate sochii argate waan barbaachisu itti godhatu eegasii kun ammoo mirga dhabee sochii dadhabee dubbachuu dadhabee eegasii agartee karaan ittiin agartee waan amantii kana geggeeffatu itti dhabe kana loogiin amantii namoota waan kana isaan mudate irratti miidhaa guddaa qaba. Akka individuaaliitiitiin miidhaa guddaa qaba akka organizaashinaatiitti takkaa'u akka instituushinaatiitti miidhaa guddaa qaba. Miidhaa guddaa qabaatuun isaa fakkeenya majlisa Itoophiyaa ka amma biyya bulchaa jiru ka amma mootummaan bakka isaan itti wal gahanii marii isaan godhan dhorgatan irraa kuni fakkeenya tokko jedhee ilaala. Luba Saamu'eel isin cunqursaa amantiiwwan garaagaraa irratti yeroo ammaa mootummaadhaan adeemsifamaa jiru kana hanga eessaatti deema jettan isin? Egaa kuni waan amma jalqabame miti uummanni jijjiirama barbaadaa jira. Uummanni jijjiirama la barbaadu jarri gaggeessanu uummata gaggeessanu kun waan uummata barbaadu kana sirriidhumatti waan hubatanis hin fakkaatu al tokko jechuudha. Aangoo gatii qabaniif namoonni aangoorra jiranu ala mootummaa taanii aangootti ol ba'anu ala waadaa duraan uummataaf galanu walqixxummaadhaan hundumaa jijjiirama finnee biyya kana guddisnaa nageenya biyya kanaa eegsisnaa waliin jireenya kana xuruutti qabneetu ceesisna biyya kanaa ala jedhanii waadaa galanii hundumtu duukaa harka walitti dhahee fi jarri kun nu ceesisuu danda'anullee haala jedhu isa kaleessa keessa turre amantaadhaan haa ta'u sabaaf sablammii kabajaaf mirga qabaniin haa ta'u karaa adda addaatiin
isa fooyya isa caalaa argannaa jedheetu iyyuu hundumtuu duukaa deemee jechuudha. Amma immoo yeroo hammaarra kan jiru isuma jijjiiramni kun utuun dhufiniin dure keessumatti immoo waggaa hedduun duraan kan tokko kan adeemsa abbootii keenyaa in deebisnaa kan jedhanullee amma fuulduree ba'anii haasaa nutti kan ga'an waggoota 5,500 duratti kan turetu iyyuu nutti deebi'aa jira kan jedhanii miidiyaadhuma mootummaatti illee ba'anii haasaa nutti jira. Gara sanatti deebisuudhaaf kan deemanuu jechuudha. Kuni tasuma ala miliyoona 5.25 miliyoona 30 uummatni biyya sanarra tureef amma miliyoonni 1.10 lafuma sanarra jiru uummanni guddatee laftisuma kana bulchuudhaaf immoo waggaa 500 boodatti deebitee akka sana abbootiin keenya ala turanii sana jechuun tootaalii hin jirtu jechuudha addunyaa kana keessa addunyaan lafanni ga'e hin argine jechuudha. Jarri mootummaarra jiranullee deeggarsa argachuudhaaf namoota baay'ina qaban yookaan amantaa baay'ina qabu yookaan amantaa hordoftoota baay'ee qabeenya baay'ee qabanutti illee siqna yoo jedhan siyaasa jaanii jalaa badallee deeggarsa barbaaduu galanii jarrillee jalaa badaa jechuudha. Maaliif uummanni jijjiirama barbaadaa jira. Jijjiiramni kun immoo hin hadhaa'u. Ala hadhaa'u uummanni lubbuu isaatti wareegeetu jireenya isaa dhiiseetu waan baay'ee irratti kaffaleetu iyyuu jijjiirama kanan fidee jedha. Maaliif jijjiiramni kun keessuma gaafuma waaqni si uumeyyuu waan tokko wajjin al tokko akka jirutti hin teessu. Jijjiirii lafa kana toshi jedhamtee sitti kenname. Waaqayyo nama uumee jedha seera uumamaa boqonnaa tokko irratti nama uume. Nama uumee lafa kanatti uumama kana hojjedhu bulchi jedheetti kennee jedha. Bulchuun kan namaati. Waaqatu nuu kenne. Jijjiiruun kan namaati. Haala fooyya'aa haala gaariitti jijjiiruu jechuudha. Jijjiirraan amma ala baay'ee jijjiiraan jira. Gara gaarii ta'es gara gaarii hin taanettis hin jijjiirama. Gatii kanaatiif amma mootummaan biyya bulchuu experience inni jedhanu gara booddeetti harkiseenii fuudhee deemaa jira natti fakkaata. Ala baay'ee ala filannoon gahu mootummaan kanaan dura ture amantiif amantii gidduu walitti buusuudhaan araarsa fakkaatee nama araarsu fakkaatee gidduu galeetiyyuu umurii isaa dheereffachuu sabaaf sablammii walitti buusa umurii isaa dheereffata waan akka kanaafaat ture experience kaleessa mootummaa ture keessa kan arginu. The same thing amma ammoo waan deemu taanaan kuni rakkisaadha biyya kana ceesisuudhaaf. Kana biraan mootummaa duwwaa miti. Amantoonni hordoftoonni amantootaa gaggeessitoonni amantootallee gahee keenya taphachuu qabna. Waan mootummaan jedhe duwwaa tolee hundumtuu isumanni jedhee isni waaqayyo jedhe mootummaa jedhee jedhamee hundumtuu hojiirra kan oolutuun ta'een mootummaan namuma walitti kan dhufe. Inni dogongora. Ala dogongoruu dhaabbadhu asirratti sirrii miti jedhanii abbootiin amantaallee waliin dhaabbatanii walirraa ittisuu qabu malee ala mootummaan waamuun nu waliin jirraa kunoo hayimaanoot tokkummaa amantaa waliin uummanni jirraa akka biyyaatti jedhanii waliin dhaabbatanii ala kaan immoo ala musliimarra ga'u kiristiyaanin callisa ala protestaantiirra ga'u waaqeffataan callisee ilaala. Inni akka kanaa mootummaallee haalan taane experience akka inni godhullee jajjabeessa. Gatii kanaatiif akka citizenii tokkotti akka nama biyya tokko keessa jiraatutti haala karaa kamiinuu mirgi namaa yookaan mootummaanis seera malee deemu seeratti deeffachuu ofiis immoo of ilaalanii of sirreessaa deemuun barbaachisaadha. Sheikh Abdurrahim dabalata qabdu. Nasdina. Gaya kun. Sheikh Abdurrahim isin yeroo ammaa kana hawaasni muslimaa dhaabbata isaa kan dhaabbanneef dhoorgamutti jira. Shira kana isin akkamitti ilaaltu? Jijjiirama uummanni barbaadu, jijjiirama gartee siyaasaatii fi jijjiirama gartee hawaasa irratti dhufu cufa isaatu akka inni jijjiiramni kun jijjiirama dhugaan ta'in reformiin jedhamellee akka reformii dhugaan ta'in nutti mul'isa jecha yoo laalle akka uummata muslimaatiitti wanni amma godhame wanni argitee haala amma waggaadhaan dabre kana keessa godhame uummata mootummaa tana akka isiin gadhaabbattu akka isiin agartee faana kana agartee uummata keessatti faana godhattu mootummaa kalee uummanni shakkee mootummaa kaleessallee warri hadha mootummaa ta'e kun biyya san keessatti angoma qabu karaa miidhama hawaasa irratti dhufaa ture cufa keessaa qooda qaban keessaa jijjiiramni dhufe jedhanii abdii uummanni horate san abdii san dhababsiisuu abdii san akka hin jirre nutti mul'isee jira kun amma gartee tokkoffaa biyyattiin amantii takka leellisuu isii warroota amantii san qaban agartee amantii fakkeenya amantii ortodoksee ammaan tana namni akkuma muummichi ministeeraa dubbatanitti ortodoksee agarnu akka jedhan afaan kanas waaqa jechuus baadhu luba Samu'eel bira jirani biyya akka jedhe sanitti
biyya kataatu ortodoksii ma biyya san qabduu fi saba Oromoo illee yoo ta'e ortodoksiin isaanii kun leevolii qaban fakkaatee isaaniif dhiisa. Bakka agartee kana keessatti uummanni muslimaa ummata agartee duubatti achi deebi'utu itti mul'ate jecha. Hedduu disappoint ta'anii mul'atanii jiran. Ulamaa'iin keenya hayyoonni biyya naannoo pirezidaantiin naannoo cufarraa wal gahee ummata muslimaa ripirezentii godhee bakka sanitti argame cuftisa. Hin saalfate waa'ee mootummaa kana agartee. Mootummaa waan isiin dalaite kun mootummaa agartee cinaan agartee maqaa nuu qooddee suufiyaa kaanii kennitee kaanii salafii kennitee ummata kitaaba tokkochatti bulu, ummata nabiyyi tokkochatti hin amanu, ummata qur'aana tokkocha qabu, ummata qiblaa takka garagalee salaatu, ummata hajjii tokko godhu, ummata agartee soom ramadaanaa qixa soomu, kaan suufiyyaa gootee ofitti qabdee, kaan salafiyyaa gootee ofirraa dhiibdee bifa kanaan diviizhinii takkaahuu qooda ummata muslimaa keessatti uumtee mootummaan tun abdii waan jedhamu ummata muslimaa bira ummanni muslimaa afaan dubbachuu dadhabee dubbii yoo dubbanne maaltu ta'a waan jedhuuf soda sanis dubarrattiin jechuun ni mala gaafidhan dhuftu keessatti dhaamsa kiyya irratti godhuun ni mala sababa kanaan abdii haganan jedhamne harka dhibbarraa 0% itti waan deebi'e isinitti makan agartee jala muree guutuun guututti erga hawaasni keenya qabuu fi ummanni muslimaatii fi ulamaa'ii waan isaan irra jiran irraa ka'ee dubbii kana dubbadha barakallahu fi. Luba Saamu'eel isin wanni dabaltan jira? Egaa maa inni loogiin amma deemaa jiru fuuldureedhumatti mul'ata. Aan kan ajaa'ibsiisee abbootiin amantaa የኢትዮጵያ ሃይማኖቶች ተቋም ኡምኔራ ጀዳኒ ሰደርቤ ዋን አዳዳራቲ አቦቲን አማንታ ገጌሰን ወልቲ ዱፈኒ ወልዱ ከዳበቻ ቱረን ፈኬኛፍ ሲኖዶሲን ኦርቶዶክሲ ኬኛ ወጋት አለማ ወልገይ ጎዳ ብየ ኬሳ ብየ በኬዳ በከ ጅራን ሁንዱምቱ ወልቲ በከ ቡአን ዱፌትዩ ወልቲ ወልገይ ጎዳ ተካዶ ወሜን ቤኩ ከሙስሊማ ኩኒ ሃላ አዳቲን ማሊፊ ካጋፈከ ከነ ወንተከ ከና ይረገው yeroo baasatanii sagantaa baafatanii qarshee irratti ramadanii namni tikeeta muratee inni biyya bakkeedhaa jiru inni biyya keessaa jiru dhama'ee achi dhufee eega ga'ee booda jarrachi jiran qopheessane seeraan waraqaa qaama ilaallatuuf barreessanii eeyyama eega fudhatanii durumaanuu eeyyaman barbaachisuu ture walga'ii guyyaa kanaa goonaa kanuma nu bartanii nageenya naannoo keenyaa akka nu eegsistanu jechuudha malee akkuma nu bartanu jechuudha malee eeyyama miti kan barbaachisu eeguma kanan jee godhanii xalaa galshatanii harkatti qabatanii booda hundumtu amma dhufutti amma walga'utti eeganii guyyaa kana ta'uu hin danda'u wala jedhanu kun sirriidhumatti mootummaan waan amantaa keessa akka gale agarsiisa. Maaliyyuu haa ta'u yoo koovidiidhaaf jedhani koovidii ala mootummaa deeggaranu koovidiidhaaf hin jedhamu namni walitti ba'aa jira. Amantaan inni biraa walitti dhufaa jira. Fakkeenyaaf amantaa ortodoksiin keenya jaalmeedhaatti illee sagantaa guddaa qopheessanii turuutti deemanii jiran. Ala cuubbaa sana sirriidhumatti kabajanii jiran. ayyaanni waaqeffannaa amma ala waaqeffataa Oromoo walitti dhufuuf jedhu koovidii dhananii walirraa faffacaasan. Innumti kuni alasa tokko irratti ta'u inni tokko taa'ee gammada yoo ta'e alasa tokko irratti ta'u taa'ee gammada yoo ta'e borimmoo sitti gatii dhufuudhaaf waliin dhaabbatanii abbootiin amantaa hayyoonni amantaa lakki kan mootummaa isa kana sararkaansaa kan amantii isa kana wal keessa galuu hin qabu jedhanii mari'atanii mootummaallee dogongorarraa eeguu qabu yoommoo tokko tuqamee wal duukaa dhaabbatanii waan amantaa isaanii eegsifachuu qabu. Individuaaliif kollektiiviidha inni amantaa freedom yookaan immoo mirga amantaa gaggeeffachuu inni jedhamu jechuudha. Akka institutionii jarri jiran kun waliin dhaabbatan yoo waliin dhaabbatan isa tokkorra ni ga'e isa tokkorra sakkan geenye waliin dhaabbatanii walii falmuun barbaachisaadha. Galatooma gara gaafii xumuraa deemutti jirra. Yeroo ammaa kana cunqursaa dhuunfaas haa ta'u garee sababa amantiitiif akkasumas eenyummaa isaatiin irra gahaa jiru isin akka abbootii amantaatti wanni hojjetaa jirtan maaltu jira wanni hojjetame hoo maaltu jira Sheikh Abdurrahim? Tokkoffaa wanni nu agartee yeroo cufayyuu akkuma argitan kanatti osoo waliin qoodiin keessattuu uummata agartee uummata Oromoo amantii gargaraas qabaannu koozii tokko qabna waan jennu waan itti amanneef jecha yeroo cufaas wajji dhaabannee akkuma argitan kanatti waan hawaasaa dubbachuu waan nagayaa dubbachuu waan ummata saniif waan biyyaa dubbachuu keessattuu uummanni hayyoota Oromoo ta'an amantii musliimas qabaatanii amantii kiristaanas amantii biraas yoo jiraate tattaaffii adda addaa godhaa jirra godhaa turreellee ammallee itti jirra fakkeenyaaf agartee religious more agartee Luba Samuel sirriitti ibsanii waan kana organization agartee akka Oromootitti
maqaa amantiitiin dhaabbate jira kan mataa isaa danda'e rakkoo uummata kanaa rakkoo amantii akka hin ta'in uummata biraatiif ibsuu danda'u. Uummata biraatitti agartee dubbiin deemtu tun dubbii amantii akka hin taane dubbiin tun dubbii siyaasaa ta'uu hubannee uummanni kun uummata amantii gargaraa qabu ammoo afaan tokko qabnu afaan aadaa tokko qabnu ka biyya takka waliin qabnu biyya san keessatti uummata waliin jiraatu jechuu ibsuudhaaf hojiin gugurdaan hojiin boonsaan hojiin hedduu hojjetamee jira san keessatti agartee beeksisa adda addaa baasuun godhamee jira bakka adda addaatitti agartee walga'iin adda addaa yoo godhamus irratti hirmaannaan godhamee jira kanaa kanaan hayyoonni amantii keessatti uummanni Oromoo rakkoon ka jirtu uummata Oromoo amantii adda addaa qabu osoo hin taane ummata biraa saba biraa ta'ee amantii Oromoon qabdu qabaatuun rakkoon nurra uumamte malee yookiin Oromoon amantii biraa amantii Ortodoksii amantii Pirootestaantii amantii adda addaa qabaatanii rakkoo Musliima irratti fiduu osoo hin ta'in saba biraatiin amantii biraa qabaachuun fakkeenyaaf akkuma beekamu kanatti akkuma clear ta'ee mul'atu kanatti amantii Ortodoksii biyya keessatti ammaan tana majlisa biyya keessatti biyya hoogganu majlisa agartee muftii Umar Idriisii hoogganamu namni argitee faana deemee waan kana agartee uummata musliimaa hedduutti qooda hin taane uumee agartee itti fidaa jiru Daani'el Kibrat ta'uun beekamaadha. Guruppii isaa ta'uun beekamaadha. Beeta Kinatii achi keessaa ta'uu Sidoosii Ammareef jedhan kunniin bira dhaabatanii muftiin agartee biyyi islaamummaan tantee tanatu sirrii ta nama biraa sirrii miti jechuudhaan walgahii waliin ooluun waliin mari'achuun waliin taa'uun ummata muslimaa irra bobbaasanii ka jiran amantii kanaa fi amantii osoo hin jenne warroota amantii kan hordofan keessaa qaamni ta'e tokko gabbahee miidhaa ummata muslimaa walgahii deemaa jirtu ta'a dhoorgan sababni isaa kan. Kanaafuu kanarratti nu ummanni Oromoo amantii adda addaas qabaannu wal bira dhaabannee lakki wanti kun sirrii miti wanti kun agartee qajeela ummata kan amantii isaatiin dhiibbaan akka hin godhamne jennee yeroo cufaayyuu dubbataa jirra ammas sababni nu asitti argamuu dandeenyeefu sanirraa tokko jechuu barbaada gochi nu godhaa jiru keessaa kunu ragaa tokko jechuu barbaada. Sheikh Abdurrahim Galatooma luba Saamu'eel waan dabaltan qabdu. Egaa akkuma Sheikh Abdurrahim ibsanitti waan baay'ee ibsanii jiru. Gumii amantiilee Oromoo illee addunyaa kan jedhamu Global Oromo Interface Council kan jedhamu uummannee jirra. Akka saba tokkootti amantiin garagaraa mee dura walitti dhufnu mee waliin mari'annu waan nu amantaadhaan dooktriiniidhaan adda adda nu baasullee yoo jiraate garuu eenyummaan keenya isa wal tokko nu taasisu caalaa alagaan kanaan dura addaan amantaadhaan wal dhiibeetuyyuu ummata keenya garbummaa keessatti qabee jira. Kun immoo ajaja waaqaas miti, ajaja amantiis miti, hojii namaati. Hojii nama immoo kana of keessaa baasuu kan danda'u nuuma nama waan namni kaa'e namatu kaasuu danda'a. Kanaafuu tokkummaa keenya cimsuudhaaf misooma biyya keenyaa, nageenya biyya keenyaa, tokkummaa ummata keenyaa irratti qooda qabnu kana mee waliin mari'annu jenneetu walitti dhufnee abbootii amantaa adda addaa keessaa amantaa musliimaa, amantaa kiristaanaa, ortodoksii, protestaantii, amantaa waaqeffataa hundumaa walitti qabne. Maaliif godoon Oromoo godoota isaa keessa hundumaa bula. Amantaan diversify kan ta'etu jira. Akkuma beekamu kaalchariin keenya aadaa safuutti hin guddanne isuma kana. Isa kana agarsiisnee amantaa walitti duuluu mannaa amantaa keessa waan jiru waan gaarii kana walitti fidannee biyya keenya ijaarrannaa ummata keenya tokkoomsinaa jennee isa kanaan jalqabneetu jirra. Kanaaf amantiin gargarillee yoo taane miidhaan Oromoo miidhaadhuma keenya naannoon Oromiyaa keenya waa tokko yoo taate biyyi keenya waa tokko yoo ta'e nu illee itti gaafatamnaa itti quuqamnaa yoo fagaannellee biyyarraa baanee jiraanne wanti biyya keenyaa kun halkaniif guyyaa halkan rafiitiin nu qabsiisu guyyaa boqotanuu hin qabu. Kanumaaf waliin deemna jennee rakkoo jiru sana ummata keenyaa wajjin fuuldureedhuma baanee wajjin deemnee tokkummaa kana eegsisnaa. Ala mirgi namaa sarbamus mirga namaa sarbame sana mootummaan waan inni hojjetu waan sirrii hin taanes yoo ta'e kun sirrii miti jennee itti maa deemna. Yoo uummanni immoo dogongoree immoo uummata keessas waa tokko immoo jiraate waan inni sirreessu walitti maa wal sirreeffachaa deemnee biyya keenya guddifannaa uummata keenya tokkoomsina jennee haala kanaatiin waan guddaa jalqabame itti deemaatu jira. Bu'aa baay'ee irraa arganne irraa walirraa eebba argannee jirra. Biyyaaf ala rakkoon tokko tokko dhufu waliin kadhachaa lubbuun namaa haala malee galaafatamu waliin biyyaaf kadhachaa uummataaf kadhachaa haala akka kanaatiin immoo falla maaltu jira jennee waliin mari'achaatu deemaa jirra.
So inni kun bu'aa guddaa abbootiin amantaa Oromoo illee addunyaarra jiranu Awurooppaadhaa, Kanaadaadhaa, Ameerikaanii kana biyya adda addaa Awustiraaliyaadhaa biyya adda addaa walitti karaa zuumiitiin walitti dhufamee hundumtuu yerootti mari'atee riisarchii adda addaa rakkoon uummata keenya keessumaa uummanni keenya bara hedduutiin karaa adda addaatiin gargar qoodanii akka bittaadhaaf jalaa ta'utti haala adda addaatiin fayyadamanii jiru. Uummanni keenya karaa inni cabe sana manni keenya karaa inni cabe uummanni keenya karaa cabe sana immoo dhaabbannee ijaarree jabeessinee bara kanaan fuuldureetti uummata keenya karaa amantaatiinis karaa jireenya hawaasummaatiinis ga'ee abbootiin amantaa qabanu fooyyeffachaa deemnaa jenneetu kanaan walii duukaa dhaabbannee jirra jechuudha. Galatooma gaafiin xumuraa kiyya yeroo ammaa kana akkuma argaa jirru lubbuun nagaa hedduun du'aati yookiin ajjeefamaati jiranii mee isin akka abbootii amantaatitti dhaamsisin nama ajjeesuuf warra lubbuudhaan hafeesis qabdan maalinni? Sheekh Abdurrahim. Wanni akka agartee hayyoota amantiitti qabnu mootummaafis ummataafis tokkoffaa akkuma agartu mootummaan tuni nama kana gargar qooddii nama of jala qabattu jirti. Amantii keessaa iyyuu garii isaanii ofii siisuun, garii sodaachisuun, garii agartee ammoo tuyyuu injiraami wayiin sobuudhaan bifa adda addaatiin namni callisee ilaalutti jira. Wanni kun sirrii akka hin taane warra amantiitis dhaabuu barbaanna. Amantii fedhayyuu haa ta'u. Ummata biyya san keessa jiru undermine godhuun hin danda'amu. Ummata muslimaa, ummata guddaa, ummata agartee lafa san keessatti 50% ol ta'uu danda'u. Deebisanii haqa isaa dhoorgachuun warri kaleessa haqa isaa dhoorgate ka hadha bakka san hin jirre karaan isaanitti agartee sababni buqqaa isaanii, sababni dhabama isaanii, sababni mootummaan wayyaan itti jalqabde mixiin takkaahu rirmi isii nyaachuu jalqabde sababa ummata islaamaa akkuma isin beeytan dimsaachiin isamaa gaafa koree fala barbaadduu muslimtoota hidha guuran sababa san irraa hiriirri kaka'ee achirraa jalqabee wanni kun qabsoon bifa san irraa jalqabde bifa agartee rivoleeshinaa jijjiiramtee jijjiiramaadha jedhan kana biyya kanatti uumtee jirti. Kun dagatamuu hin qabu. Kanaaf ummata agartee warroota biyya bulchuufis wanni dhaamnu harka amantii keessaa fudhadhaa. Amantiif mirga isa barbaachisu ka seerri isin ittiin bultan. Seerri kun rakkoo seeraa kana kanuu galuu dide. Yoo ofii barbaadan seera agartee ol'aantummaa seeraa jechuu. Yoo ammoo namni waan seerri isaa kennu godhu ammoo harkaa fudhachuun. Ol'aantummaan seeraa akkanaa kun akkanatti hin dalagu. Ol'aantummaan seeraa mootii irra dalaguu qaba. Nama mootiin ta'in irra dalaguu qaba. Bulchaa biyyaa irra dalaguu qaba. Warra bulchaa irra dalaguu qaba. Qixa akka ta'e jecha akkuma reefu dubbanne sanitti. Kun ta'uun namoota agartee mirga isaa akka hin salphine namoota mirga isaa maqaan taane itti baasu maqaan taane itti moggaasu namni numaayyuu keessa taranii warri miidiyaan biyyaa wanni inni haasa'u namni wal gaheessuun kulliin shanee jedhanii shanee nama biyya keessatti nama ajjeefamuu akka godhatu nama agartee bakka argametti du'uu akka godhatu yoo ta'e hawaasni muslimaa guutuun shanee ta'eetiin ajjeefamaa jecha yeroo biraa afaan biraatiin hiika biraatiin. Kanaaf jechoota akkanaa kan hujii gadi bu'aa kanarraa ol deebi'anii ummata muslimaatiif mirga isaa kennanii ummatuma ta'eefu ummata lafa san keessa jiru maraafu kabajaan isaa maltu eeggamte kadharaan ajjeesan kadharaan hidhan kan waan hin taane itti maxxansanii itti godhan cufti isaa baay'ee yoo ilaalte amma gartee akka dubbiin dhugaa hin jirre warroota gartee Haacaaluu ajjecha Haacaaluu keessatti shakkame mee ajjeesan hin jennu hin bira hin jirru hin beeynu Allahu a'lam rabbitu beeka ijji rabbii argaa jirti gurbaasan nama ajjeese duuba garuu warra shakkame kaan bilisa godhanii kaan mirga wabiitiin gadhiisanii ijoollee du'a isaatiif gubattee hiriira baate waggaa 20 itti murteessuun this the land of law kun agartee seerumatu akkana jedha dhugama rabbiititti walqixxummaan seeraa kana kanaafiin wanni irra jirtan sirrii miti isaaniin jechuu barbaanna mootummaa tanaan lammaffaa isinii dheeradhe ummataanis waan mirga keessanii waan silaa agartee rabbi isinii kenne seerri isinii kennu practice godhuu dhiisuun sirrii miti yoo mirga san dhiifte hin badda kanaaf mirga keessan karaa qajeelaatiin falmadhaa isaaniin jenna irratti aansee kadhumaa wannan jechuu barbaadu ummanni kun filannoof deemu barbaada ummata isaan filu barbaadanii ummata kaardii guuradhaa jedhee sheekota keessaa ulamaa keessaa masjida irratti majlisa irratti isaaniif iyyu barbaadanii asiin kana asiin dhoorgaa walgahii ummata muslimaa dhoorgaa filannoon isaan godhachuuf deeman maal akka ta'e question markii keessa seenee jira kun kana ka jedhu anaa miti ummata jechuun jira hawaasa muslimaa jechuun jira
hawaasni muslimaa addunyaa jiruu fi biyya keessa jirullee hadhaantan yoo siyaasaan illee gargara isaan qoodde bakka amantiititti ummanni amantii ofii geggeeffachuu keessatti qooda takkallee akka hin qabnetti hubatamee waan jiruuf jecha kaardi matakkallee namoota kana akka darbuun hin danda'amne godhamuu danda'a. Ummanni muslimaa afaan qabatee cadhisee yoo taa'e rakkoo kana keessa akka isaan hin baane godhuu ka danda'a waan ta'eef jecha mootummaan tuni yoo qajeeltee ummata muslimaatiif waan isaan barbaadan goote fala isaanii gadhiifte isaaniif wayya jedha. Gama biraatiin wanni agartee asuma walumaa galattiin dhaammannu ummata muslimaatiin amma mootummaan tun gara adda addaatiin harki itti hidhamee itti cufamee dippiloomaasiyaa ta'u waan adda addaatiin mirga dhala namaatiin rakkoo guddaa keessa seentee jirti. Wanni barbaadamaa jiru ummata keenyaa ummata muslimaatiif wanni dhaamu akkuma godhanii ummata muslimaa kana hiriiratti baasanii akka inni finqilee akka inni hiriira bahee akka inni agartee revolutionii biraa uumuuf jecha wanni kun godhamaa waan jiruuf ummanni muslimaa qarummaan hubannaan xiyyeeffannaan waan godhamaa jiru kana hubachuun akka isaan irra jiraatu kunoo ummata muslimaatu asii mootummaa dhaabna jedhee asii agartee hiriira nu bahee kunoo laala waan ani agartee dalagaa ture jedhanii kijibni propagandaan ammaan tan agartee uumamee jiru waan jiruuf jecha ummanni muslimaa conscious ta'ee xiyyeeffannaan akka socho'u jala muree dhaamsa isaaniif dabarsuu barbaada. Hiriirris barbaachisaa miti yeroo ammaatetti amma immoo cadhisee yoo taa'e ummanni muslimaa mirga ofii argachuu danda'a. Cadhisee yoo agartee ilaalee mirga ofii argachuu danda'a. Kanaaf wantoota akkanaa ka godhamuuf deemu ka sababaa kanaan dhiibanii ummata muslimaa akka inni agartee akka inni sochii keessa seenu seensisuuf waan godhamaa jirutu jira. Kanallee ummanni dammaqiin akka ofirraa eegu jedhee dhaamsi kiyya kana fakkaataa galatooma. Sheekh Abdurrahiim galatooma luba Saamu'eel. Egaa galatoomni gaaffii dhumaan kun keessumaa namooti lubbuu isaanii utuu jiraachuu fedhanuu abbaan irree abbaan meeshaa dhufee ajjeesee maqaatti baasu kaabaa kibbaa lixaabaa oromiyaas haa ta'u akka biyyaattis akka waliigalaatti nama gaddisiisaa lubbuun nama tokkollee baduu hin qabu garuu gaa ajjeesnu malee jiraachuu hin dandeenyu kan jedhu jira kun immoo ittuma bare ummanni oromoo immoo maqaa baasuu fi ajjeesuudhaaf justify gochuu ajjeesuu isaanii justify gochuuf oromoo miti kan ajjeesne abaluu ajjeesne jedhanii maqaatti kaa'uudhaaf dursanii maqaa balleessu isa booddee ajjeesu wanta akka kanaas mul'achaa jira. Ala sanaa nama miti kan ajjeesne oromoo miti kan ajjeesne shanii ajjeesne maaloo ajjeesne jedhanii akkuma kana haala akka kanaatiin kan deeman maqaatti baasanii maaliyyuu haa ta'u garuu uummata keenya du'aa jira. Garuu immoo waan tokko jira. Utuu ajjeechaan mirga falmachuu mirgaa dhaaba ta'ee sila bara durii alafinyoon magaalaa walakkaatti rarraasanii jara ayyoota keessaa jara qaroomanii fannisanii ajjeesanii dibbee itti da'aa turan sana ala sana dhaabbataa ture sila. Garuu uummanni fedhii isaa ala gaafatu wanta jedhamu tokko jira. Garbummaa keessa taa'urraa faana tokko gara bilisummaatti kaasaa lubbuudhaan boqochuu wayyaa jedha. Yaadi kee gara bilisummaa gara fooyya'aa jireenya fooyya'aa waan sitti mul'ata laphee kee keessa waaqayyo si kaa'e qaroomina sammuu kee keessa kaa'e waan fooyya'aadha jette sana ilaalaa gara sanatti illee utuu deemtu yoo lubbuun kee illee boqotte gammachuudha garbuumtee bara baraan jiraachuurraa kan jedhu ayyoonni wanti dubbatan jiru. Kanaafiyyuu ajjeechaan uummata keenya gaaffii mirga isaa gaafachuu abbaa biyyummaa isaa gaafachuu wanta dhaabu hin jiru. Kanaafuu jarri ajjeesanii ammas addunyaanis itti gaafata hin gaafataani sammuun jaraas jara gaafata. Kanaafuu isa kanarraa akka dhaabbisanu amma danda'ametti akka dhaabbisanu mootummaan haaqaaf walaba waan ta'een namni ala du'u juraa jalqabee qorannoo atattamaa gochisiisee murtii atattamaa dabarsaa yoo deemuu baate inni dhoksanii abbaa irratti barbaadanu sun ajjeesanii abbaa irratti barbaadanu keezii irratti barbaadanu kun ajjeechuu sanayyuu inkareejii gochaa deema. Abaluun du'ee maal ta'e abaluun du'ee maal ta'e maal kanuma ootiisa jedhu amma sila kan du'aa caaluutiin kaasan kooziin inni guddaan utuu lafa jiru koozii sanarra waan tokko miira isaaniitiin waan tokko irratti hirmaatanii murtii kenname jedhamee jira. Wanti kun nama gaddisiisa dhuguma rabbiitiif. Bara birootiin immoo akkasuma murtiin illee kan hin arganne namoonni du'anii magaala keessatti darbatamanii gataman meeqa jiru. Namoonni amantaadhaanis yoo ta'e amantaa musliimaas kiristiyaana ortodoksii qeesiin keenyallee du'ee abaluu tajjeesellee kan hin jedhamne amma wana akkanumaan jira. Gatii kanaatiif akka Oromootti qoqooduudhaaf amantaa walitti buusuuf kan deemamu sana dhaabbisuun waan barbaachisaadha.
ummanni kana nu dhagaa jirullee tasa tokkummaa isaa eeggachuu amantaan kan abbaati mana amantaa isaa eeggate tokkummaa isaa immoo waliin eeggachuun barbaachisaadha. Biyya isaa eeggachuun barbaachisaa, uummata isaa eeggachuun barbaachisaadha. Yoo rakkoon tokko uumame qaama ilaallatutti dafanii dabarsanii qaamni ilaallatu sun immoo yoollee dafee atattamaan irratti waa tokko tarkaanfii hin fudhanne qaama isaa walitti illee daddabarsaa haala akka kanaatiin tokkummaa isaanii eeggachuu barbaachisa. Yeroo ammaa miira keessa gashanii hiriirri nagaa akka ba'amu akka biyyattiin borcamtu karaa adda addaatiin Oromiyaa maqaa asii achi balleessanii isa kaan asitti achi qabanii karaa amantaa karaa lagaatiin karaa maaliitiin bibittinneessuu kan barbaadan gatii jiranuuf inni kuni baay'isee uummanni keenya haala bishaataa ta'een wal ilaalaa deemuun barbaachisaadha. Uummata Walloo keessatti amma gidduu kana qe'een isaanii manca'ee akka namanne irratti gubatee ijoolleen isaanii bakkee daggala keessatti afanii akka kanaan jiran wal duukaa wal dhaabbatanii wal deeggaranii rakkoo kana keessaa immoo wal baasuun barbaachisaadha. Haala rakkoon akka kanaa dhufu jechuudha. Asii kana maatiiwwan jira lubbuun isaanii boqotee rabbi ajabeessu lubbuu isaanii mootummaa Waaqayyoo nuuf dhaalchisu uummata jira gaddee jiru immoo firoota isaanii maatii isaanii hiriyoota isaanii Waaqayyoo jajjabina kennuu fi uummanni keenya immoo tokkummaa isaa eeggatee Waaqayyo rakkoon yeroodhaaf dhufe kun akka bokkaa gannaa yoo cimee dhufellee darbuun isaa gatiin olleef wal qabatee kana keessaa darbu mootummaan yoo sirraa'ee kanarratti sirreessee mirga namaa eegsifatee mirga uummataa eegsisuu qaba. Mootummaallee jechuun hin rakkisa yeroo ammaa kana. Kanaafuu mootummaan dimokiraasii kan uummata filateedha. Uummanni immoo filannootti kan deemu kan barbaade filatee ala isaan buluudha. Ala kan barbaade akkan filanne immoo kan inni barbaadu baay'een mana hidhaa keessa jira yeroo ammaa. Kanaafuu filannoon inni dhufu kunuu jarri hidhaa keessa ta'anii filannoon gaggeessamu. Filannoo sana booda immoo rakkoo cimaa kana caalaa immoo cimaan akka biyya keenya irratti hin dhufne kunillee haala guddaa xiyyeeffannoo barbaaduudha. Kanaafuu Waaqayyo biyya keenya akka namaatti miti akka waaqummaa isaatti uummata keenya garraamii kanas uummata haqa qabu dhugaa qabu kanas hamaarraa nu eegee tokkummaa keenya nu cimsee biyya keenya nagaa nu godhee akka jiraannu fedhii Waaqaa nuuf ta'u jedheen kana. Egaa gaafiif deebiin guyyaa har'aatiif qopheeffanne kana fakkaata ture. Isinis luba Saamu'eel akkasumas Shee Abdurrahiim asitti argamtanii gaafiif deebii nu wajjin taasisuu keessaniif maqaa daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11tiin isin galatoomfachuu barbaada. Ulfaadhaa horaa deebanaa isin jechuu barbaada. Kana fakkaata turtii gaarii nuuf qabaadha. Sinillee galatoomaa. Egaa kabajamtoota jaallatamtoota daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11 sagantaan sona guyyaa keenya har'aa kana fakkaata ture. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinuuf turtii gaarii.